muzi amansiisuun takkaa miti maal ta'e mucaan itti muu jechuun bara inni fuudhaa jetteetiin dabale muuzii bakka jettee si eeyyamteetiin. Berarti banyak itu, kamu asing. Dura yoo ta'e yoo takka dura deemi. Wanti siapa? Natti o'e garmalee natti o'e maaliif sitti o'e naan jechuun keechan natti o'e moo natti qorree laata natti o'es natti qorres ol keessa natti dhufe siniif galee ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirrutti siniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafa jirrutti waaqayyo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaa qaba maarree viidiyoo samuuna kana deemaa jiru wajjumaan ilaalaa jirra jechuudha wanta ta'us kan hin taane hundumaayyuu wajjumaan ilaalaa jirra har'as immoo viidiyoo haaraa ta'e isin qabadhee dhufeera akkuma jalqaba dhaggeeffattanii haati manaa Muktaar yookaan jaalallee Muktaar Addisiin jechuudha maaliif yoon amansiisinii nagaafachuu dhufte yookaan nafuuchuu barbaaddadha gaafitti dhiyeessite jidduu kanatti Muktaar dubbiin harkaa xaxamee rakkoo keessa seenee jira maaliif jennaan lama barbaadan tokko dhabaa san ta'uuf taanatti fakkaate jechuudha dura ishee addisii tanatti akkaataan itti dhiyaatetti jechuudha ka akka ishiin jechuu yaaddetti haadha manaa caaltuu amansiiseen jira ishiin jaartii lammataa fuuchinaan jettee waan naa eeyyamtee jirtuufan si barbaadee jechaanii jira jechuudha har'a garuu isaan gaafa akkas jedheeni sunis immoo ishumannaa eeyyame jettee jaalattee wajjin bashannantee viidiyoo waraabanii gara fuula yuutuubiitti maxxansanii garuu viidiyoon isaanii yuutuubii namoota hedduu rifachiise akkasumas immoo haadha manaa Muktaar kabajamtu jaalatamtu kan taate caaltuu immoo baay'ee boochise imimmaan lakkuu akka roobsitu taasisee jira. yeroo jalqabaa inni dubbiin agana hin guddatu kan agana hin deemas jedhee yaaduu dhabuu danda'a piraankii godheen ture dura piraankii gocheen ture innaa gizee san immoo piraankicha irratti immoo omaa natti hin dubbannedha inni gadi ba'ee waan kana hojjechuun isaa piraankii irratti amaneeti yoonan dubartii biraas jaaladhee natti hin dubbattu kan jedhu murteessee waan kanatti seenee akka yaada inni ibsachuu barbaadetti jechuudha garuu immoo dubbiin akka inni yaadatu hin taane faallaa ta'e dhufeera isheen addisittiin illee anaa maatiin kiyya na cinqanii jiru wanta kana akkamittiin intala akkanatti boochuu irratti heerumuu deemtadha ani kan jedhu bara kana maatiinis amma obboleettiin teenya ishiin addisiin jechuudha yoo akka ilaalutti shamara in heerumne gana heerumuu barbaaddi jechuudha kanaafuu atuu daa'ima tana kan maal ta'u masaanuu ta'uuf yookaan immoo abbaa manaa jaartii qabu abbaan manaa nama biraa maal gocha jalaa fudhachuuf yaadda dhiiratu Itoophiyaa keessaa dhumate moo dhiiratu Itoophiyaa keessa hin jirre moo seeratu lama akka wal ga'u taasise moo akkasumas immoo shamarran Itoophiyaa keessa baay'attee dhiirri dhabame anaaf gaafidha maaliif jennaan yoo laalu isheenis daa'ima nama ganaa guddina irra jirudha akkanas hooshii hubadhetti garuu haa ta'uti immoo Muktaar abbaa manaa qaba haadha manaa qaba akkasumas daa'imas qaba bultii erga ijaarratee hin turre namni tokko bultii keessaa amata 5 amata 6 taa'ee jaartii biraallee barbaaddachuu ni danda'a yoo mana keessatti rakkoo hin jiraate jechuudha garuu mana eeyyamsiisee kan manaa sun rakkoo ishiirra jiru san hubattee rakkoo kana guutuuf hin danda'u iddoo kana cufuuf hin danda'u jettee gaafa ishiin ofitti amante eeyyamtee fi kan biraa fuuchuu ni danda'a ishii yoo eeyyamteef garuu amma piraankii irratti godhee piraankii sanii wal qabsiisee immoo dubbii kana gara dhugaatti jijjiire garuu caaltuun immoo gizee saniif qalbiidha kolfitee darbuu dandeessi har'a garuu gaafa dhugaatti jijjiiramu immoo waan kana kolfitee darbuu hin dandeessu eenyuun illee taana shamarri kamiyyuu abbaan manaa gadi ba'ee dubartii biraa yoo irratti haasofsiise eenyuun illee hin eeyyama natti fakkaatu akka yaada mataa kootiitti kuni akkasumatti
adde caaltunis baay'ee akka gadditee akka boochee viidiyoo hojjette intalatti viidiyoo ilaalte viidiyoo irratti haati manaa Muktaar eeyyamamtuu akka hin taane argite akkamitti osoo ishiin eeyyamsiisinii dhuftee anaa akkana naan jettan gaafadheen jira itti himeen jira jetteeni jedhaani deebisaa fi isheen immoo itti himuu fi amansiisuun garaagaraa jetteeni sirriidha. Deebin ishiin gaafin ishiin gaafatte sirriidha maaliif jennaan namni tokko dubbii tokko nama amansiisuun fi nama gaafachuun garaagara wanta kana godhumoo hin godhu wanta kana fakkeenyaaf amma wanta takka namatti himuun haasaa afaaniti amansiisuun garuu keessa gadi lixanii wanta tokko kan waan wayitiin amansiisanii wanta san bakka godhi bakka yoo jedhame wanti sun eeyyan garuu itti himee raawwate deebi'ee san wajji yoo haasa'u sirrii miti jechuudha. Sanittis gaafii uumee jira. Sunis immoo odoo buleetti yabboochuu sun argu waan kana hin raawwadhu jechaa jirti. Kana jechuu keetiifis galatoomi jennaa sumarraani. Durumallee waan kana yaaduu fi keetiif buleetti koo ati dogongora gooteerta maaliif jennaan atuu daa'ima qaxalee kana qeerroo si barbaachisa malee subboo irraa maal goota. Beezawwee dhiirri erga fuudhee bultii ijaarrate subboo jedhama. Amma Muktaar subboodha qeerrinnati keessaa ba'eera qeerrinnati gizee fuune san malee amma inni qotiyyoo ta'eera jechuudha bakka gara anna jechuun dhiifama nu godhaati subboo ta'ee jira abbaa manaati abbaa daa'imaati nama bultii ofiitti yaadudha. Inni biraa immoo obbo Muktaar yoo jaartii lammataa fuutee borummoo jireenyi natti qaala'ee manni koo mana lama ta'ee yoo mana kanatti shunkurtii kiiloo bitee mana sadiitti kiiloo gimmaasha bitee akkamitti ol caalchistee dhufaa akkasumas immoo daa'imni gara lamaan uumamuun ni jira waa hedduutu nama mudata kana nan danda'a jettee qaala'insa jireenya wajjin yoo wal qabsistee itti deemte ofitti kan amanu si'i akkasumas immoo ani akka mataa kootti caaltuudhaan akka masaanus irratti hin dhufne hin eeyyoomiiniif hin jedha maaliif jennaan isheenu daa'ima tana ganaadha waan hunda hin barre kan maal ta'u masaanuun irratti dhufti kan jedhudha jechuudhaan kan maal ta'u abbaan manaashii osoo ishiinuu isa wajjin dharraadha waliin baane haadha manummaatu sirritti dharraa hin baane amma mata lamaanii ta'anitti fakkaata garuu kanaan olii miti erga gaa'ila ijaarratanii jidduu kanatti immoo yookaan masaanuun itti dhuftu in ulfaata gara kootti yoo nani gammatu ni ulfaata kanaaf caaltuudhaanis an akka yaada mataa kootti in eeyyoominii fi akka inni kan sirratti masaanuu fuudhu ishiin jedhinii maaliif jennaan atuu daa'imaa yoo inni fuuchu malee hin ta'u siin jedhe immoo atumtuu mana isaa gadhiisiti biraa sokki malee akka inni masaanuu sirratti fidu siruma hin eeyyoomin siin jedha. Ani viidiyoo kana asumarraa nan goolaba hanga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii siniif haa